Bichuu king yettee kee quban qabuuni. Dhaqee baabaa kee hudduutti quba kaa'ee fuunfadhaa jedhaan isa dhugaa. Quban qabuuti tasii abbichuu jedhee afaan bani. Inni gaafa asii galee gaafa asii dhaqe milishaan ilaal abbuma kee atasii abbaa jettee asii birii itti buuftu kana jettee asii abbichuu faarsitu gaafa dhaqee surreetti baasee hudduu quba kaa. Obboleessuma kee gabbaasee dhakaarra kaa'ee mataa keessa facaasa. Haadhuma kee fuuldura kaa'eeti qawweedhaan balgoodha mataa keessa. Na'al diinak. Bineensa bar. Bineensa kolfaa deemu. Summii isa dhugaa rabbi. Bineensa. Namichi kun wallaahi bineensa bar. Bineensa kolfaa seeqataa deemu. Kan yeroo nama keessa jiru kolfu. Kan yeroo namatti dhaqe kolfu. Keessi isaa bineensa. Bineensa caalu. Isa dhugaa rabbi. Bineensa. Komentii keessa nan beekaan ijoollee keenya wallaahi akkasiin itti kolfitan hin beekaa komentii keessa nan beeka of jalatti isin nan beeka bakka isin dhaxxanii baga jettanis komentii keessa nan beeka an komentii keessa hin nan beeka dhugaa rabbi ijoollee keenya na jalaan baatan beekaatuma harka isiirra qaba malee tokko keessa hin beekaan waan isin daladdan isa dhugaa rabbi bakka isin dhaxxanii komentii namaatti dhoofdan illee darbaa dhaqee gaafa darge isin arga isa dhugaa rabbi ijji koo isin beeka ijji koo isin arga. Komentii namaa jalatti illee ijji koo isin arga. Waan isin akkana wuxxifachiisu rabbiin kun beeku wallaahi. Isin warra nama ajjeese kanaan isinillee warra wajjin nama ajjeese keessaa nama tokko isa dhugaa rabbii isin warra gumaati bar. Warra guma. Dallansuun rabbii isinirra haa jiraatu. Jilaasin gubannaa nama guyyaa tokko numa waa argamti akkaatti nafu bar wallaahi garuu biyyattii Itoophiyaa garagaltii sodaadhaa an biyyattii ifan sodaadhaan biyyattiin Itoophiyaa garagaltii sodaadha laan isa dhugaa rabbii maatiinuma keenya eessaanuu keessaa baafannaan tuu danda'ame isa maatii keessaa baasan biyyattii keessa isa dhugaa rabbii biyyattiin galabbatamuu teessi maallaan jettee barana haadha siiraasee girgirsee ummata seera jiibtu sireerraa kaasee mataasii keessee gidaara giu godhe dhahe laal dheengaddan turre ibiddi achi itti qabatee lafa kana keessaa balaan taata'ee bahe dhiiga namaati bar isa dhugaa rabbii elaa maatii keenya qofaa sodaanna isa dhugaa rabbii maatii keenya ituu danda'ame maatii ofii ituu danda'amnaan keessaa baasanii biyyattii keessa wallaahi isa baafatan isa dhugaa rabbii tuu balaa wayitti hin bu'in balaan dhufee akkanatti walitti xaa'ee maatii namaatti wajjin balaan itti buurra balaan gaafa dhufte lafa nagaadhaa lafa balaadhaan hin jirtu magaalaa Finfinnee akkasii baadiyyaa keessatti dalagamteen hin jirtu balaan gaafa dhufte walaa eessaan qabdu maatii keenya nagaallee wajjin baxaa gaafa dhufe balaan isa dhugaa rabbii kanaaf sodaanna malee biyyattiitti waa dhufuusaa waan hin oolle isa dhugaa rabbii nuuma biyyattiitti waa dhufa maallaan jetteen raasaa ture lafa keessaa ibiddi xaaxa'ee bahee waa meeqa jijjiirama fide halkan ummata hirribarraa kaasee sireerraa ummata hurgufee waa meeqa godhe akeekkachiisa bar ibiddichamma Ameerikaatti qabate kun achitti qabannaan tokko biyyattii Itoophiyaa fixa. Ameerikaa biyya guddoo Ameerikaa biyya akkanaa kanayyuu kunoo fitinaan qabee hanga guyyaa irraatti ibiddi gubaadha bar Ameerikaa biyya guddattee addunyaa kanarraa mootummaa addunyaa kana isii miskiina hudduu qullaa kana tuu dhaqee ibiddiitti qabate ante biyyattii guutuu fixa bar isa dhugaa rabbii biyyattii guutuu fixa bar isa dhugaa rabbii yeroo ganda wanniitiin wal eeggatanii miti. Rabbiin dur asirraa deemee naannaa kiraatti nama gaafatan qofti hin jiru habiibi isa dhugaa rabbii asirratti illee eegaleera qixaaxini asumarratti eegalabboo isa dhugaa inni asirratti du'anii diriirfatanii geeffamanii qabalamanii naan rabbiin achitti maleekaa isaatti nama gaafatu hafeera isa dhugaa asumatti ibidda sitti qabsiisee sitti shidee ka'eeti si fuudhee dhaqaachillee isa dhugaa jiru ni asitti wanni ta'anii asitti nagaadhaan
namni sitti boo'ee sireerra kaa'amtee dhattee qabaramtee nana jitti nakiirii mun kan rufee ol si kaasee si gaafatu maafi isa dhugaa isa inni achi ni jira asitti illee ni argatta isa dhugaa asitti illee ni argatta asitti illee ibidda isaatiin gubamtee kaaseeti achitti illee dhattee gubatta isa dhugaa maatiidhuma keenya qofa karaa ittiin baafannu wallaalle biyyattiitti waa dhufuuf ta'a isa dhugaa yoo biyyattii Itoophiyaa balaa wayitiin rukutamin ammaalaan jette jedhu hurgufattiin jidduuleen gaddaa hurgufaattu yoo isin itti deebitee uummata kana haxaayin maallaan jettee dhiiga ilmaan miskiinaa haadhaaf abbaa gatii haadhaaf abbaa rabbiin waa meeqaan jabeesse haadhaaf abbaa ta'eessanii haadha fuulduratti rasaasa mataatti naqanii naan dhiinifa jedhee asii ol faca'aante waan akkanaa jiruu koo keessatti hangan dhaladhee waggaa 20 wayii ga'e kana wallaahi argeen beekuun kana duraayyuu waan kana argeen beeku isa dhugaa rabbii haadhaa teessuu haadha fuulduratti mataa keessa dhoofnaan dhiini asii ol samaa itti ol faca'e bal jiree dhiini asii ol bar yeroo jarri qabanii akka guna ofirra naannee ija keessa ilaala bar anaa nyaatu abbattii ko maalan sii godha ofirra naannee ilaalaante wallaahi ofirra naannee ilaala bar asiin akkana godhanii yeroo ta'u gatteessan akkana garagalee harka akkana godhee asii ilaala bar numa ammas micciiranii qabanii gatteessan yeroo inni illee dhahuudhaa irraa akka jedhu aggaragalee ija haadhaaf abbaa keessa ilaala bar yeroo kanaa keessa jirra yeroo akkanatti ilmi namaa bar ijaanillee namni waan tokko ofirraa beeka bar ijaanillee yoo badii qabaatellee bar yeroon akkasitti naannee ija keessa nama laalu gara laafinni wani jedhamu wayini jira bar isa dhugaa rabbii nama taanaan hanga inni naannahee ija keessa asii ilaalu asiitti dhukaasanii mataa keessa dhaanii dhiiga facaasan nama meeqaan dhaabatanii bar bakka haati teessee ilaalatu haati teessee ilaalatutti bar haadha teessee ilaalaatti munaa jimmaa luchee haadha keetii keessa dhaqeetii sali luchee haadha keetii natu sali bukoo haadha ra'u sare abbichuu kee siinatu hudduu keessa sale bukoo munaa jimmaa jedhee barsaa maqaa jimmaa baatee gowwaa kun uummata hoola uummata saphii wanni hin godhatiin deddeemu kana uummata saphooraa kun maali kun uummanni sagatuuraan na'latullaahi alayka ummata fincaan naqeetuu fincaan wanni hin godhatiin fincaan ofirratti wanni godhaa deemu abbichuu yaa deemu kana saphii hunda ummata baalaqee maali kun uummanni kun yoo bara kun uummanni hoolaan kun isa dhugaa rabbii wallaahi tokko keetiinan muka hudduu si cabsa aan boorii haadha quba qabaadhu beekaa sirraa qoosaa waan kolfaa wanni si godhuufi haadha kee tokkoon ibidda sitti qabsiisee guba dhugaa rabbii si miti si komentii kanaa miti gurguddaa keetu boolii si boolaasee funyaan si keessaa funuun baasaa tureen quba qabduuti isa dhugaa nan beetu bar isa dhugaa aan akka eenyuun ta'e si miti joon abbaa maalii minaa midhati jettu kana amma biyya keessaa wanni jettu kana bar mataa si keessa dhahee haadha si dhukkee irraa kaasee na dhuftee keessaan dhiifana qabaatte bar yeroo takka isa dhugaa joon amma sammaa kanallee qoosaa qoftu gurbaa joon wanni abbaa milkeettan kana gurbattii jimmaa magaalaa bonoyyaa isa dhugaa rabbii qubatti kaayee asii kana godheena qurqurseenaan maaliif boodaan jette dhuftee tuu wal beenuu monaan jette tuu wal beenuutiin jedheen haalaas gattaa edaba keetiin borees as dhufteeti waa yaabbachuun irraa dhiisinaan jetti ijoolluma keenya kana keessaa fincaayaa isaan ture dhugaa rabbiyaan isa dhugaa ijoolluma keenya warra jimmaa kana wallaahi fincaan jalaan keessaa yaasaa ture
hanga jarri maraatanii uffata baasanii qullaa paantiidhaan fiigan godhe bar sadugaa rabbii beekaa Allahu ta'ala na laafisee isi kala singaa jennaan.